Ashamaa harka fuunee mee bara dargaggoonni biyyoota ambaa keessatti miliyonotaan biliyonotaan lakkaa jiranii fi yeroo bara 2030 dhufu keessatti waggoota 5 dhufan kana keessatti biliyoonaroonni baay'een isaanii dargaggoota yeroo jedhaman kana keessatti dargaggoonni keenya eessa jirra akka ummata keenyaa fi akka biyya keenyaatti kan jedhu irratti har'a kan mari'annu ta'a akkasuma immoo dargaggootas kan tokko tokkoon karaa qabsiisnu ta'a jechuudha biyya keessa jiraatanii biyya alaa jiraatanii biyyoota arabaa keessa jiraatanii sagantaan kun isinii fi bira hin darbinaa jechuun barbaada. Ashama akkam nagaa jirtu kabajamtoonni fi daawwattoonni maatiin YoursTech Podcast qophii torbaan kana qophii haaraan walitti deebinee jira. Qophii kanarratti waa'ee dargaggoota qofa gisa jennu dhiira qofa miti waa'ee shamarranii illee ni haasofna. Yes, exactly. Waluma qaba. Akkasitti waa'ee sanirraa haasni haasofna. Akkuma jechuudhaaf yaale sana mee akka dargaggoota biyya keenyaatti shamarran isaa jedhu ati mormitoota falmiitu mirga dubartootaati waan taateef asumaanuu mee shamarranii fi dargaggoon keenyas eessa jirra akka yeroo teknooloojiin fagaatee jiru kanatti yeroo namni moobaayila isaatiin maallaqa guddaa hojjechuu danda'utti eessa jirra gaaf kana jennu easily osoo hin taane garuu immoo carraadhaan hedduun jira carraadhaan yeroo kana AI dhaan wal qabatee dhufan jiru mee akka dargaggoota keenyaatti eessa jirra akka shamarran keenyaatti nuti bakka sanarraa eessa jirra kan jedhurraa qabxiilee tokko kaasna mee asumaanuu akka shamarran keenyaatti akka dargaggoota keenyaatti eessa jirra? Yeroo waliin wal qabsiisne jechuudha. Murteessaadha maaliif yeroonis murteessaadha miti. Walumaa galatti garuu jalqabarraa yookaan kaasnu ta'e waa'ee umriirra. Umriin kun beektaa murteessaadha. Maaliif nuti amma yaadatta yeroo ta'e jiree turte amalli kan kee haalli kan kee wanni hundi tokko miti gizeechi xiqqoo ol siitu ammootu yaaduu eegaltaa aneessan ture jechuu eegaltaa waan dabreetti qaanfachuu eegaltaa sigalee sanbooda moora ammootu ammallee yeroo 25 akkas jechaa gizee dimtu ammootu bara maaltu jira beektaa saayikoloojii sammuun ilma namaa gaafa dhalateerraa haga waggaa 25% 80 fayyadamta sammuu santeeta. Dhalateerraa gaafa 25. Maaliif yeroo sanitti amma laal yeroo argitee jirtu ta'eeyyuu murteen ati gaafsan murteessite maali irra deebitee faasheen wayita sigalee maal osoo akkas godhee baadhee jetteefa. Sanbooda ammootu loojikilii yaaduu eegalta. Waan murteessitu irratti waan gootu irratti waan gootu hundarrattuu yaaduu eegalta. Umuriin shabaabummaa tura ammootu umuriin dargaggummaa tura ammootu umurii murteessituudha jireenya keessatti. Sigalee maaliif namni tokko gaafa ijoollummaa sana already sheenaadhaan dabarsite hayyee maa rakkoo hin qabu. Gaafa kana bira dabartee ammootu waqtiitti deemte ammootu gaafa sana of duuba deebitee ayi gaafa sana eessan ture jettee sheenoo kan keen oolu jecha. Kanaafuu even warroonni barreessitoonni kitaabota adda addaallee even nabiyyoonni illee wanni hundinuu fookasii godhatanii irratti uummata gorsaa turan kan irratti onni ja'a turan umurii dargaggummaa keessanii kana itti fayyadaman ammallee ulamaayin keenya illee barsanuma wanni isaan gorsanis yoo argitanii jirtatti warri amantaa kamiitu abbootiin amantaallee waan bahanaati haasee gorsan umurii hankee dargaggummaa kana itti fayyadamee maaliif dabra gaanii darba yeroon waan taa'esin eenyef jecha. Kanaafuu nuti ammoo as deebinee kun jeneraalidha akka as deebinee ammoo akka nama keenyaatti akka saba tokkotti umurii dargaggummaa kana nuti maalitti dabarsuu jirra eessa jirra of gaafachuu danda'u qaba ilmi namaa maaliif umriin kun gizee achi dabre immoo booda sheenoo kan kennu. Haadhaaf abbaa kan nyaamoo yoo ilaalte waan baay'ee yoonni si joo danda'an sigalee kan itti fayyadamee jira kan itti fayyadamin ammootu osoo gaafsan akkana ta'e hajoo meeqatamtu jira amma sa'a tanatti sigalee teenyee waan wahii eeguu miti teenyee maajikii eeguu miti an eessan jira jettee of gaafachuun gahaadha bara haalli nani keessa jiru kun haala akkamiiti yeroon amma tana yeroon akka malee salphattee jirti. Akka malee wanti hundi salphatee jira amma akka duraanii gabbaatee wanni jechuun sin barbaachisu. Iskiilii qabattee barumsa barattee waan tokko gootee taanaan sa'aatii sanuu enerjii qabdaa miree umrii sana bara enerjii qabda. Enerjiin keetuu namni akka wanni si godhu si taasisaa wanti sitti dheeressee ni wayis eessa jirraa jennee of gaafachuu. Akkuma uummataatichiyyuu like addunyaa waliin amma tarkaanfanni jedhamu san bira jirra moo hin jirudha. Gabaabinaan kan anis gaafa dhawaa hedduu ibsitee waa hedduu tuquudhaaf yaaltee jirta.
umriin dargaggummaa kuni waan akka salphaatti ilaallu miti. Fakkeenyaaf jireenya keenya keessattuu dargaggummaa gaafa jennu umrii waggaa 14 irraa Biliyeenara hambaa lakkaattu maturity hanga 18 irraa haa eegalan malee maqaa umrii 14 ol tirraanati bas dargaggeessa ta'aa jirtaa jechuudha. Umrii kee yeroo sanarraayyuu osoo lakkoofte hanga gaafa 24 keessatti the least one you can do you can have some skills. So skillidha wahii qabaachuu danda'uu qabda jechuudha umrii san keessatti. Ogummaa wahii qabaachuu qabda. Abbaa beekumsaa ta'uu danda'uu qabda umrii kee keessattuu 16 hanga 24 keessatti waan ufii keetii wanti jettu miti jechuudha. So umrii kana keessatti skillii kee build yoo kan godhu ta'e umrii 24 hanga 30 jiru jidduu immoo waa'ee biizinasiitti kanatti yaaduu eegaltu jechuudha. So yeroon kee deemee hanga gaafa umrii 40 geessutti energies guutuu qabda jechuudha. Like umrii dargaggummaa kana akkamitti yaadna? Tole akka tokkotti haa yaadnu. Umrii dargaggummaa kana gaafa wanti jennu gaafa umrii dargaggummaa kana yaadnu fakkeenyaaf namni tokko ni dhalata. Osoo dargaggeessa inni dura jechuudha. Gaafa dhalannu akka waan baatirii nuu kennamee wahiitti talaallu baatirii no charge godhamee nuu kennameeti jechuudha. Charge godhee fuulii nuu kennamee jira. Gaafa fuul godhamee nuu kennamu kuni like irraa fayyadamaa deemaa jira jechuudha. Gaafa guddannu gaafa maal jennu suuta energy kana irraa fayyadamaa deemna. Fakkeenyaaf umriin kee waggaa 70 waggaa 60 jedhameetiin yoo sitti gadi qaddarameetiin waan jedhu ta'e umrii keessan bira taruu hin dandeessu. Isa ni duuta waan ta'eef jechuudha. Garuu gaafa guddattu fakkeenyaaf nam tokko average isaa umrii 60 yookiin 70 yoo kan ta'u ta'e umrii wanga waggaa 10 15tti namni kuni like waan baay'ee hin beeku ta'a yookiin namatti dependentiidha. Garuu waggaa san bira tartii taanaan keessattuu hanga umrii 24 5 bira jirtutti baay'ee umrii murteessuudha akkuma jenna. Kanaaf aadaadhuma guddataa deemtuuni irraa hir'ataa deemti. Gaafa dargaggeessaa kana immoo chaansii guddaa qabda. More energy dabilii qabda jechuudha. Tokko kan uumamaan umrii kee waliin siif laakkaa'amaa deemu sana tokko immoo humna yeroo keessatti guddataa dhufti qabdaa jechuudha. So humna kanaafi yoo chaarjii ganamaan siif kenname sana walitti dabaluudhaani yeroo kanatti yoo hojjennu umrii dargaggummaa jechuun bar waan guddaa miti. Maybe umrii waggaa 20 hin caalu. So umrii waggaa 20 hin caalu umrii kana keessatti mootiyyuu fakkeenyaaf umrii waggaa 16 irraa haa fudhannu jennee jira mireema mee akkuma nama biyyaan baatti osoo hin ta'in waggaa 16 irraa hanga waggaa 24 25 26tti hanga 26tti waggaa 10 jedhi. Namni umrii 16 hanga 26tti skillii wahii hin baratin ogummaa wahii hin qabaatin like eessa gahuu akka danda'u baay'ee challenge itti ta'a jechuudha jireenya. Maaliif umrii 10 waste godhee jira jecha dargaggummaa isaa irratti akka jedhe 26 hanga 36 keessatti silaa kan biizinasa itti hojjetee maatii itti horatee even ilmaan iyyuu itti dhalee guddisee ilmaanuu sanuu karaa wahii qabsiisuudhaaf jedhu keessatti yoo kan umrii 16 hanga 26 san keessatti yoo seetaap yoo hin tolfatin yoo wanta wahii iskiilii wahiitiin barumsaan ta'uu danda'a hojiidhaan ta'uu danda'a yoo karaa wahii qabatee hin jiraatin umrii waggaa 26 hanga 36 jidduu kan jirutti like yeroo sanitti fayyadamuun baay'ee jireenya isaa challenge ta'a. Kanaaf namoonni keenya nuti akka percentaan 95 ol maatii irraa warri waa dhaalu hin jiru. Tariitii lafa irraa dhaaluu dandeettaa lafa sana qotattaa tarii si gahuu dhabuu danda'a. Namni mootiyyuu umrii dargaggeessi keenya mootiyyuu like qonnaan bulaa ta'eetuma jiraachuun barbaadu. Qonnaan bulaa ta'uun bara akka jirutti ta'eeti. Namni waan faansii jaalata, waan moobaayilaan argu kana jaalata, waan adda addaa kana jaalata. Kanaaf Awurooppaa fi maalitti deemee caccabee biyya ambaa keessatti wantiidhaan nyaatamu. Kanaaf mootiyyuu isa sana waan barbaaduuf jecha wanta qabeenyi akkasitti faansii godheetiin isa jiraachisuu danda'u. Uffata gaarii isa uffachiisee, makiinaa gaarii isa qabachiisee, even makiinaa mootorsaayikila takka bitachiisuu danda'u hin jiru jecha maatii irraa kan argachuu danda'u. Kanaaf umrii sana dirqama nuti umrii keenya kana beeknee iskiilii wahii keessattuu ijoolleen umrii 16 ga 26 jidduu jirtan ni seenuuta qofa jechuu osoo hin taane bakka umrii 26 booda wanti ati gochuu dandeettu chaalenjii qofa si eeggata jecha jireenyi kee. Kanaaf yeroo sana keessatti hamma dandeettanitti tattaafadhaa daldalaa yoo ogummaas ta'e ogummaa baradhaa jechuun barbaada. As biratti ammallee wanti tokko maaltu jira akkuma yaaduma kee jabeessuufi. So amma wantidha.
umriin kuni yeroo waliin deemtaa miti yeroonis murteessaadha bara. Yeroo amma umrii 16 haga 25 26 jennu kana yeroo qabdaati. Yes. Yeroo kan kee fuulidha, enerjii kan kee fuulidha si galee sanbooda meebii maatii horatta ilmaan horatta sabda biizii taate challenge guddaa ta'a. yaa so kana nuti gizee kana jennu isinirra guddannee dulloomnee isin gorsaa jirra osoo hin ta'in waanuma hubanneerra waanuma beenurra waanuma dubbisneerra waanuma haga wanti keenyarraa jecha kaasaa jirru. So kanaafuu umrii kanatti namni enerjii qaba yeroo qaba yelee akkuma ati jechuuf kaastetti ammallee maatii akkasitti qabeenya ittiin dhaalchisuu hin qabnu yeroon ammootu amma yeroon akka wanti hundi salphate ammaan tana ilaalame yeroo shabaaba yeroo ammaa jiru dargaggoota yeroo ammaa jiru fagoo hin deemin yuutuubii fi maalirra laali miiliyoneroota gizee jennu maallaqa biyya keenyaatti ni miti doolaaraan haasaa jirra. Namni hundi ni beeka baay'ee eenyutu miiliyoona meeqa qaba eenyutu miiliyoona meeqa qaba bara yeroo ammaa Google irratti illee ni beekta. Uummanni kunniin eenyu faadha? Waggaa 21 waggaa 23 waggaa 24 amma laali warrumaa silaa itti fayyadamaa jiran maal itti fayyadaman yeroo itti fayyadaman maal itti fayyadaman haala teknooloojii yeroo ofiidhaa galee waan harkaa qabaniin eegalan. Waan biraatiif jechuun kaasee osoo hin ta'in amma gurbaa tokko ofa si haa kaasu. Namni hundinuu ni beeka kaabbii mucaa kana joosan jecha. Amma mucaan sun miiliyoonara katee umrii 21 isaatiitti. Maaliin akkas ta'e mucaan sun? Bilbila ofii dura kaa'ee waan namni biraa godhu laalee waan sadirratti waan san salphisee afaaniin illee dubbatu bar sagalee baasee sagalee isaa dhageen jiru mucaan sun si galee garuu amma miiliyoonara inni. Galee umrii waggaa 21 itti mucaan sun miiliyoonara ta'e. Maal fayyadame silkii harkaa qabu yeroon koronaadha hojii dhabee manatti hafe sanbooda hoo waanuma kana kaasuu eegalee namni takka laayikii hin gooneef namni takka viyuu hin gooneef garuu amma tiktook irra namni miiliyoonara guddaa qabu isa filoorsii guddaa namni qabu isa tiktook irratti Mr. Beansiin faalaaluu dandeessa gurbaa amma dhiyoota Afrikaa keessa deemaa ture salla hundi isaaniitu umrii 20 weera jiran maalitti fayyadamanidha amma isaan. Ati waan biraa jechaan jirru umrii qabnu san waan harkaa qabnu san sa'aatii qabnu sanitti bakka jirru sanitti waan wahii bar ibaluu akkana na haa godhu ani amma waan tokkotu jira saayikooloojii tokkotu jira mataa keenya keessa osoo akkana naa godhanii baraasila akkanan taha osoo akkana ta'uu danda'e barsila akkanan ta'u ni jiraamtire sababa barbaadu namni tokko responsibilitii si fudhatuu hin danda'u. Responsibilitii mata hiyyoom amma maaltu jecha jimroon tokko ni beekame hiyyeessa taatee dhalachuun badii teetii miti hiyyeessa taatee du'uu namootu badii teeti. Yoo hiyyeessa taatee dhalatti sun rakkina keetii miti garuu hiyyeessa taatee duuti taanaa sun rakkina keetii badii teeti maaliif daleetteef jijjiiruu dandeessa. So nuti gizee kana jennu jireenyi yookaan waa'ee maallaqa qofa yookaan haafa maallaqa maali akkasii miti. Garuu yeroo itti fayyadamu fayyaa ofii eeggachuu. Sigalee barri wanti uummanni successful jaanii yookaan mootummaatti wanti jaamee fayyadamu waan afur irratti yoo kadaleetti jaamaa ture. Tokkoffaa spiritualiidha. Amantaa kamiinuu ta'uu dandeessa garuu spiritiin kan kee akkamii qajoo irratti dalaguu qabda fayyaa qaama keetii sammuu tantee beekumsa kan kee. Akkasumas faayinaanshaali maaliifuu at the end of the day namni hundinuu dalaguuf waan wayii argatuuf bakka wahiirraa bakka wahiitti sossoo'uuf wanti nuti baqattummaa deemnuuf wanti nuti biyyaa baanuuf osoo tandaraa dhaqnee jiraanne wayii baanaa biyya hin baanu bara wanni nuti barbaada baanu sanuma jecha. So wanni hundinuu sanuma waan ta'eef karaa saniin nuti umrii dargaggummaa keenya addunyaan teenyeetuma uummata wanni ta'e hana waaw akkana ta'e bara akkana qabaa bara jennee yaaduu osoo ta'e naannoo isaan jira. Maaliin godhu jiraan of gaafachuu. Actually wanti daawwal qabatee waan dargaggummaa waan itti kaasee jira fakkeenyaaf ijoolleen bebbeekamoon keessattuu ati karaa namootuma teeknooloojiitti dhufanii teeknooloojii fayyadaman kaaste isuma teeknooloojii addunyaa maraasaa jiru kanaayyuu hundeessaa iskeel AI kan jedhamu Alexander Wang kan jedhamu mucaa umrii ganaa 21 moo akkasitti yeroo darbe jechuudha jidduma isaanii jira jechuudha garuu even like gara dargaggummaa guddaatu iyyuu baay'ee waliin darbine jechuudha. So inni kuni like gara biliyeena 15 moo maaliin jechuudha wanti dhaabbata meettaa walii galtee biliyeena 15 doolaar biliyeena 15 walii galtee fudhanii mallatteessan jechuudha.
Maaliif wanti AI sana lead haa godhu jechuudha. Inni maanus jalqabumaayyuu ogummaa AI kana sirriitti warra moodeelota dalagan keessaa warroota gurguddaadha. Laal umrii kana waan hin amanamu nama ulfaatu. Kanaaf maal sin jedhee umrii kana waan ati kaaftee irratti hin jedhee dargaggoonni gurguddaan bakka gurguddaa jiran umrii isaaniitti fayyadamaniiti. Gurbaan Alexander waan jedhamu kuni faawundarii Scale AI inni kun amma daa'imman irraa waan piroogiraamingii kanneen kan eegale jechuudha. Barnoota piroogiraamingii, barnoota teekinooloojii umrii gaafa waggaa 8-9 kana keessatti jechuudha. Like gaafa guddataniiti qoseeraan of beekan hoo. Wanti isaa wanta waan addunyaa irratti dinqisiisoo ta'u hojjetan jechuudha. Wanti AI amma jiru kana duubaan namoonni jiran ijoollee akkanaa ta'an namoota gurguddaa miti. Hundeessitoonni namoota biraa ta'anii jechuudha. So nuti akka dargaggeessaatti akka maatiitti illee maatii yeroo ammaa kana inni mataa isaa dura dargaggeessaa bakka tana sirriin na dhageeffadha. Namni maatiin ilmaan teessan yeroon kana booda teekinooloojii fi teekinooloojii qofa. Ilmaan teessan gara teekinooloojii barsiisutti. Akkasuma obboleeyyan teessanis gara teekinooloojii barsiisutti. Waan hundayyuu barnoota idilee cinaatti teekinooloojii koorsoodhaan adda addaa barsiisuu danda'uu qaban. Kana gaafa jennu mootuu nuti rakkinuma qofa irraa haasa'u osoo hin taane dhaabbata YoursTech Academy LLC jedhamu dhaabbata biyyoota sadirraa walitti dhufuudhaan hundeessine. Ameerikaa irraa, Ijipti irraa akkasuma mootii Itoophiyaa irraa dhufnee hundeessine. Namoonni hedduun hopefully ni beekan jedheetii yaada. Isa kana sadarkaa internaashinaalitti kan hayyama mootummaa Ameerikaa irraa qabu hojiidhaaf jechuudha. So nuti dhaabbata kana hundeessinee ilmaan teessan obboleeyyan teessan dargaggoonni isin ilaalaa jirtanis akka isin afaan keessaniin afaan rakkina afaanii yoo qabaatan rakkina afaanii kan isin furuudhaaf afaan keessaniin akka barattan YoursTech Academy isiniif innee koorsiidhaan ofii barannee barachuu qofa osoo hin ta'in jireenya keenya itti jijjiirree qabatamaan argine qabanneetiniin isinii dhufnee jirra. YoursTech Academy Google irraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Akka Alexander waan kana ta'uu dandeessan bu'uurri isaa asirraa waan ta'eef jechuudha. Kanaafi maaliti walti si golaba asumaan wanta itti dabaluu barbaadullee yoo jiraate yookiin maatii namoota kanaaf illee maal akka dhaamtoo jiraate itti fufuu dandeessaa. So dabalataanis yaada ati kaastee irratti warri biyya alaa jirtan warri biyya alaa Awurooppaa ta'uu dandeessan Ameerikaa ta'uu dandeessan bakka barbaaddan yoo jirtan obboleeyyan keessan kasirratti xiqqaas ta'uu danda'a sirra guddaa barattoota biyya keessa jiru YoursTech Academy irratti koorsii bittanii akka kennaatitti illee kennuuf hin dandeessan jireenya isaanii ittiin jijjiiruudhaaf wanni kun hedduu salphaadha jecha maaliif jennaan barattoota biyya keessa jiru obboleeyyan keessan yoo gargaartan ta'e faayinaansaalii qofa osoo hin ta'in jireenya isaanii irratti waan takka gootanii jirtan jecha isin gaafsan. So kanaafuu warri biyya alaa jirtanis carraa kanatti fayyadamaatti obboleeyyan keessaniif firootan keessaniif koorsii kana afaan Oromootiin bitaatii kennaafii isiniin jenna. Yeah, by the way, waan tokko kafteen turtes keessattuu warroota biyya alaa gaafan kaastu koorsiidhaan kenna kan hin dheenu fudhataa jira. Fakkeenyaaf Alexander waan fakkeenya isinii kaase mucaa daa'imummaa irraa barateetiin amma addunyaa irratti biliyeena 15 dhaabbata meetaa waliin farrameetiin hojjetaa jiru. Inni kuni gaafa umrii isaa xiqqaatti eegalecha. Ijoollee xixiqqoo maatiin keessan barsiisaa haa baay'ee waa dhimma teekinooloojii kanaa yoo beekan koorsiidhaan adda addaa jira. Lammaffaa dargaggoonni kun hoyin dargaggoota biyya Arabaa jiran dargaggoota biyya Awurooppaa jiran dargaggoota biyya Kanaadaa fi Ameerikaa biyya Awustiraaliyaa jiran akkasuma mootummaa dargaggoota biyya Keenyaa illee koorsii kana barachuudhaan bakka teessanirraa hojii onlaayinaan argataniitiin biyya amboota waliin hojjechuu dandeessanii jechuudha. So sun mootummaa bu'uurii guddaan asirraa afaan keessanii teekinooloojii hubatuurraa jalqaba. Nuusis barnoota kana kan itti fufnaa namoonni inistiraaktaroota adda addaatu achirra jira. So kanaafuu namoonni wanti irra jirtan hundinuu namoonni intarneet irra jirtan hundinuu isiniif waan si ajaa'ibu tokko siif haa himu. Abbaa keenya nama guddaadha nama qabsoo keessa illee ture nama baay'ee beekamaadha. Biyya Saawudii kanarra AI fundamental with Python kan jedhu kan Python iyyuu qabu even AI iyyuu xumuranii Python in jalqabanii jiranicha tariitii umriin 60 ol ta'a jedheetiin yaada wal bisnee waliin haasaa turre bilbilaan jechuun waan tiyooree osoo hin ta'in so namoota akkanaa kana faatu barachaa jira beekumsaaf barachuu dandeessan akkasuma immoo iyyuu jijjiiramaaf barachuu dandeessanii dhaabbilee mootummaa keessa namoonni hojjetan non government namoonni hojjetan waa'ee teekinooloojii kana waa'ee AI kanneen sirriitti dhuftaniitiin bilcheessitanii beekumsaaf jireenya keessan jijjiiruuf akkasuma mootiyyuu teessaniitiin biyyoota ambaa waliinis hojjechuudhaaf kottaa YoursTech Academy irraa barnoota koorsiilee baay'ee gaggabaabaa ta'an fudhadhaa jechuun barbaadetti dabalee dhiifama addaan isin kute so sanii
Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya wantoota akkanaa kaniin opshiniidhaan akkanaa kunniin jiraatuu danda'a jira waan ta'eef koottaatti haala saniin godha. Kan kanarraaf immoo iyyuu idduma kamirraa yoo haa ta'u barnoota iskilii garaagaraa barachuu dandeessanii iskilii keessan horadhaa yeroo kanatti iskilii yeroo horatanii jechuun barbaada siif dabarse. Duraan maaltu ture duraanatti kutaa takkarraa eegaltee kutaa 12 barattaa sanboota yuunivarsiitii seentaa sanboota eebbifamtaa tradishinaali haa ture sanicha amma garuu yeroon akkasii miti. Amma yeroon bakka feete jiraadhu eessallee jiraadhu garuu iskilii qabdaa waan ani godhuu barbaadu sannaa godhuu dandeessaadha malee yuunivarsiitii kamirraa barattee eessarraa dhuftee eenyu namni siin joon jiru. So maal jechuu barbaadetti amma waa'ee dargaggoota waa'ee shamarranii haasaa jirraas biratti amma ammootu yeroo teknooloojiitti akkasumas yeroo iskilii tokko irratti hasilaa namni yuunivarsiitii seenee waggaa 4 waggaa 3 fudhatee baratu san ammaan tana namoonni maal godhaa jiran ji'a 4 ji'a 6 keessatti iskilii horataa jiran. Kun ammootu bootaas hin murteessu yookaan ammootu mana hanqee keessa teessee yookaan bakka hojii keetii teessee even shamarran biyya arabaa jiranis jecha. So bakka hojii teessanii sa'aatii isinii ta'etti sa'aatii isinitti toletti sa'aatii hojii irraa haftanii yookaan immoo sa'aatii rafti teessanii baratuu dandeessan. Nuti amma gizee kana jennu nuti waa'ee barnootaa gizee amma haasaa jirru maarketingii qofaa miti jechuu barbaadetti maaliif riyaaliitiidha jaalannis jibbinis nuti barannis dhiisnes addunyaan nu dhiistee deemaa jirti. Kanaafuu haala namni kamuu biizinasa kamuu keessa ka jiru bakka barbaade yoo jiraate ta'e at least itti fayyadama teknooloojii beekuu qaba. Yeroon akka isa gatee hin deemneef jecha. So waa'ee shabaabaa fi dargaggootaa fi shamarran irraa haasaa so eessa jirra kan jedhu irratti immoo like amma mee rakkinoota tokko tokko kaasneetiin furmaata isaa waliin dhiyeessuudhaan sagantaa keenya haa goolabnu namoonni keenya keessattuu fagoo hin deemin namootuma bebbeeytuu irraa ilaali. Umuriin isaanii waggaa 22, 23, 24, 25, 28 umuriin isaanii 30. Garuu still taa'anii rakkina haasa'u malee namni keenya taa'eetumaan waa tokko jira beekta. Tokko barnoota sababatu laa ani bara waan akkana ta'eef akkana kufe. Tokko maatii sababatu inni sadaffaa mootummaa sababatu ta'anii. Ifamnaa godhe kana gaafa siin jedhu dhimma siyaasaas miti. Namni tokko gaafa ni danda'a jedhee ka'e. Gaafa of jijjiiruu qabaa jedhee ka'e. Namoota addunyaa kanarratti milkaa'an guutuu isaa ilaali. Seenaa dudduuba isaanii qorannee jirra waan ta'eef jechuudha. Namoonni gaafa wanti jedhan jireenya kana jijjiiruun qabaa, beekumsaan argachuu qabaa, waa kalaqeetiin uummata kiyyaaf dabarsuun qabaa, addunyaa tanaaf waa gumaachee deemuun qaba jedhee kaa namni. Jalqaba of jijjiira maatii biyya addunyaatti jechuudha. Kanaaf namoonni haala saniin jalqaba of keessanii keessattuu dargaggoonni teettaniitu mataa maraa abbooyaa jireenya akkana nu goote akkas nu goote lee maal si goote jireenya waan si goote takka hin qabdu. Nuti jireenya irraa yoo ta'e jireenya arginee jirra biyya hambaa keessatti maal akka fakkaattu. Kanaaf keessattuu dargaggoonni biyya jirtan immoo iyyuu at least maatii keessan keessa jirtanii mana kiraa jettanii waan isin dhiphatanii jiru. At least ji'arraa waan kokketti isin rakkatu hin jiru. Lafas maan taane fatanii rafuu dandeessan jechuudha yoo rakkinnu sadarkaa sin gahe. Kanaaf waa sababatu dhiifnee ani maal gochuun qaba. Keessattuu yeroo teknooloojii kana keessatti teknooloojii kana riisarchii irratti dalaguudhaan uf jijjiiruu danda'uu qabanii kana mootiyyuu carraan bal'atu jira. Akkasuma mootiyyuu keessattuu namoonni umriin keessa 25 fi hanga 30 jidduu jirtan yeroo kanatti yoo fayyadamne rabbi si waliin haa jiraatu jechuun hin barbaada. Maaliif jennaan it's just reality. Harka of nyaatu taati boona. Yes, harka of nyaatu taati. At least skill yoo qabaatte baay'ee bareeda. Yoo san hin ta'in ati teesseetuma barandaa teessee kana wanti jedhaa jirta taanaan umrii kanaanis baay'ee dogongora jireenya keetii irratti raawwataa jirta dheetii yaada. Kanaaf keessattuu ijoolleen namni biyyoota ambaa keessa jirtan biyyoota arabaa keessattuu immoo biyya baqaa keessa. Biyya baqaa keessa namoonni jirtan sirriitti of argadhaa jechuun hin barbaada. So amma yaadaati kaasteetu jiru nuti sababa baay'isna. Jaalanni jibbin illee waanuma jiru si galee nama biraa biran deemin nama beenu nurraa matuma keenyarraa waan xiqqoo takka sababa godhanneeti waan sanirraa akka waan san hin goone addunyaan ammoo akkasitti hin daleetu.
Jaalattee jibbitee waan tokko poodkaastii torbaan dabree irratti haasofnee turre waa'ee konsistaansiidha waa'ee waan tokko yeroo barbaaddu onni irraa barbaaduudha waan san hagamta akka barbaadda waan san. So wanni takka ni addaa malee laabarnee godhuttiin jira bara akkan hin taane naa ta'uu didde malee maal no akkasii miti seriously ka'ee namni tokko dalaguu qabaa umriin ati amma irra jirtu tun umriin nuti amma irra jirru kun umriin dargaggummaa suni boru ilmaan teenyaan dhaalamuu deemaa jirra. So kanaafuu har'a ammootu yoo itti fayyadamnu ta'e jireenya keenyas akhiraa teenyas jiruu teenyas tolfanna waan ta'eef umrii teenya tanatti of haa gaafannu. Namni kamocha biyya Arabaa, biyya Awurooppaa, Ameerikaa, biyya shamarran dargaggoonni hundinuu umrii gizee jennu maatii taatanii ta'uu baattaniillee amma yeroo namni irra guddaan almost wantiidha umrii kanatti. So kanaafuu maatis taatanis ilmaan keessaniif moodeela ta'uu danda'uu qabdan. Ilmaan teessan boodoo gizee seenaa isin gaafattu waan itti himtan san arra qopheeffachuu qabdan. Yoo ganaa hin heerumin yookaan yoo hin fudhin ammootu of qopheessuu. Namni ganaa seentee wanni yoo sun ta'in har'a dalaguu ofirratti ofii heetee kanaaf ofirratti dalaguu qabdaati jalqaba. So kanaafuu karaa saniin itti hayyaannu nu hundi keenyaa ofaa gaafannu umriin tun umrii xiqqoo miti ni dabarti sa'aatiin akkuma nuti agarru kana nuti illee baqattummaanis taatee bakka feetanuu jiraatan haganumatti eeganatee jettee gaaf tokko rifatuun kan keen oolu waan ta'eef ammumarraa itti yaadaa isiniin jechuu barbaanna. Yeah, so waan tokkoon furmaata tokkoon xumuruu barbaada. Maaliin ni furmaanni fakkeenyaaf waan sababatiin jennee jirra. Yeroo tokko rakkina qofa haasa'u miti. Rakkinuma san furuudhaaf jechuun YoursTech Academy kan finne jechuudha barnoota qophaa namni sa'aatii barbaadee barachuu danda'u. Namoota liinkii keessa koomentii ilaaluu danda'u jechuudha liinkiidha. Mee maali amma akka furmaataatti kan jedhurraa namni gaafa taa'eetuma waa sababuurra fakkeenyaaf naannoo keessatti yoo ogummaa wanta hojii rakkina hojii ogummaa hojiitiin furuun si barbaachisate ogummaa san baradhu. Yoo wanti hir'inni hojii naannoo keessan keessa jiraate biizinasa eegaluudhaaf waan naannoo kee keessatti hir'atee jiru sana guuti. Namni maal yaadna beektaa yeroo baay'ee dargaggeen keenya guddaan pooyintiin guddaan rakkina kufaatiin guddaan illee kan jiru teenneetiin waa sababanna. Maaliif wanti rakkinni wanti qabeenya jedhamu kuni qabeenya guddaa gubbarra jiru sana malee qabeenya sana bira ga'uudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu asiin durallee kaasni turre waan sana gochuu danda'u qaba jalqaba. Naannoo keetitti maa killee lukkuu sana jala baatu killee sana gurguruu hin taane maa isii adda baaseetiin bilcheessitee gurguruu hin taane sigalee uuma irra xiqqootu sanii jedheeti maa lilmeellee wanti jechuus hin taane daldaluus hin barbaachisne lilmee sana nagadeechira ka'e gaafa kootoo san booda kirrii bitta. Kirrii gaafa gootu hoo kirrii booda hoo achi booda yookiin uffata xixiqqoo bituu eegalta. Uffata xixiqqoo irraa mootuu gara biraatti ol foota buutikitti ol guddista. Yeroo namoota naannoo biraa irraa dhufaniitiin dargaggoota naannoo biraa irraa dhufanii naannoo ani itti guddadheeti biyya naannoo biraa irraa dhufaniiti namni Oromoon ta'in jechuudha. Jalqaba dhufaniitiin loozii mafaa gurguranii erga osuma loozii gurguranii waggaa takka lama booda hin argita hin guddatanii waan biraatti ol guddatanii yeroo qabattoo fi meeshaa garaagaraa gurguruu eegalan deemaa gurguran bara dhaabbataniitiin mir namni yoo qaraxa yoo dhaabbate namni beeytaa rakkoo guddaa qabna. Namni gaafa yoo akkas waa even lafa afadhee yoo qaraxayyuu wanti ta'e yoo qaraxa nam murtiisuu danda'a mootummaan yoo lafayyuu afee godhee barandaayyuu afachuu danda'u gara osumaayyuu nafin. You see like mootummaa waan san godhamoo miti dhimmi mootummaa fi uummata jidduu jiru dhimma biraati. Garuu akka nama tokkotti dhaabbatee yoo afeetiniin hojjechuun keessa rakkisu ta'e maa baadhatee deemee hin hojjennere hanga qaraxa muruu danda'utti. Like jechuun namni dhuguma rakkatee jennee dhuguma sababoonni inni baay'isuun dhuguma rakkinni isaa ta'e taanaani rakkina san furuudhaaf waan hundaayyuu gochuu danda'u qaba. Gaafa akkasitti ofirra murteessa addunyaan tun illee isaa taate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala saniin namni furmaata fiduu yaadi sammuu si keessa jira. Sammuu si keessa jiru kana rabbiin sammuu kana akkanaan si keessa hin keenye sababoota yaaduu osoo hin ta'in akkamitti sababoota sanirra aantee rakkina san furuu danda'a jedhiiti rakkina sirra jiru sana qofaaf furmaata yaadiin jechuu barbaada. Furmaata san immoo naannoo keetti gabbuusii gara biizinasaatti jijjiiree yookiin gara ogummaa jijjiiree ogummaa saniin hojjedhu. Antanumaan jechuun barbaada akka furmaataatti yeroon kennallee deemaa jira.
Waan baay'ee gaarii kaastee yaada gaarii hedduu wanni ta'e kaastee so kanaafuu qophiin keenya kan waa'ee dargaggummaatiin wal qabate waa hunda caala nuti barumsa isinii dhaabna barumsi ilma namaatiin vaaliyuudha namni barumsa qaba mootu eessatti illee hin kufu kanaafuu yoo zabana yeroo teknooloojii yeroo kanatti mootu barnoota teknooloojii barachuu barbaadanis karaa YoursTech Academy'dhaa dhufuu ni dandeessu so kanaafuu qophiin keenya kan har'aa waa'ee dargaggummaa fi waa'ee shamarranii kan qabanne kana fakkaata at least waa irraa hubattan jennee abdii qabna yaadaa fi yaaddoo keessa namoota nu barreessuun dagatina linkii barumsaatillee komentii jala isinii keenya akkasumas YoursTech Podcast yamootu subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a isinii jenna nagaatti.